ስሙሎ በላይ ክብሮ ተከብሮሎ በላይ ዱቢን አርቲስቲ ልጅ ሚካኤል ኩን jechaadha yeroo darbee torbee darbee keessatti viidiyoo darban keessatti isiniif hojjedheen ture lij maayik jechuun eenyudha maaldha maal hordofaa eessadha dhalataa eessaadha kan jedhamuu fi stoorii isaa yookiin seenaa isaa haasa'uuf osoo hin taane irra kan nuti dhufne maaliif haala kanaan uummata safuu qabu aadaa qabuu fi duudhaa qabu bukkeetti akkasiin mul'ata. Mallattoon taatoon kun akka inni babal'atu barbaaduun isaa maaliif barbaachise jechuun silumaa uummanni Itoophiyaa uummanni bal'aa kun jechaadha aadaa mataa isaatiin akkaataa itti amantii mataa isaa akkaataa itti waaqa isaa sodaatu akkaataa itti bulmaata mataa isaa qaba. Garuu immoo artistiin kun jechaadha biyya keessatti maal gaggeessaa jira maal raawwataa jira artistiin jabaadha jedhamee yaadamu kun jechaadha. Akkuma argitanii guutumaa guutuusaa dhannasaa kana taatoo godhatee yeroo inni immoo mallattoo warroota amantii 666 sana hordofan mallattoo isaanii ibsee of ibsee dhaabbatu sana in argina jechaadha. Yeroo darbe irra deddeebi'ee isinitti himeera. Artistoota gaggeessaa ta'an taphattoota kubbaa miilaa kan ta'an akkasuma immoo namoota ciccimoo lamarratti hojjedheen ture viidiyoo darbe keessatti Lionel Messi fi Mbappé irratti argitanii jirtu. Mallattoon kun maaliif barbaachisa? Of ibsuu fi maal isaan fayyada? Silaa uumaa isaaniitti jiraatanii galateeffatanii jechaadha. Osoo gammachuutiin waan hojjetan irratti waan argatan dandeettii isaanii irratti galata gashanii amantii uumaa isaaniif sagadanii kiristaanummaa isaaniitti deebanii jiraatanii baay'ee bareedaadha. Garuu kanumaa immoo hordoftoota hedduu qabu. Hordoftoonni kun namoota jajjaboo kanarraati akka mataa keessanitti maalirraa barattu? Maalirraa argitu? Guutumaa guutuutti jechaadha. Lij maayik kun 2009 irraa kaasee taatoon kun biyya Itoophiyaa keessatti akka inni babal'atu kan taasise isaan keessaa tokkodha jechaadha. Taatoo dhanna tumachuun shamarri nafnee dhiirri nafnee bakka guutumaa Itoophiyaa keessatti jechaadha. Taatoo hanga shamarroonni bakka safuu guddaa ta'e bakka tumamuu qabne irra tumatanitti geessisanii jiru jechaadha. Kun maal inni icciitiin isaanii jechaadha warroota amantii badaa sana warra hafuura bara dhumaa sana babal'isan keessaatii isa tokkodha jechaadha namni kun. Maaliif amantiin kun yoo babal'ate silumaa ofii isaanii aarsaa kaffalanii jiru. Ofii isaanii addunyaa kanarratti siif jiraanna jedhanii si'ooliin fudhatanii jiru waan ta'eef si'ooliif of kennanii jiru waan ta'eef dhalli namaa lubbuun hafte hundi akka duukaa badduudha kan isaan barbaadan jechaadha. Guutummaa guutuutti fuula isaa kana olaaltanii dhanna isaa olaaltanii arguu dandeessu. Taatoo wanta jedhamu sanaan taatoon sun immoo kan inni irra jiru sanumaayyuu ija kana jechaadha. Ija piraamiidii bukkee jiru. Piraamiidiin kun gaafa reetti kan fakkaatu kan argaa jirtu bineensotatti garanaan itti naannee jira. Piraamiidii xuruutti beektu jedhee yaadan kan Gibsi keessa jiru sanadha jechaadha. Piraamiidii irratti immoo ija tokkotu jira. Iji tokko immoo kan beekamu Lusifer jedhanii amanu jechaadha. So ija tokko kana piraamiidii irra ta'ee jira. Gaaffi jira. Gaaffi kunis kan Lusifer akka ta'e beekamaadha. Akkasuma bineensonni naacha fakkaatan kanneen akka jawwee garanaan gaafa bukkee kan jiru. Fakkeettiin du'aa namaas argaa jirtu lafeen qofti ni jira piraamiidii kanarra. Mallattoon fannoon kun immoo gararraarra ni jira jechaadha. So artistiin kun namoota akkamii duukaa amma sirbuutti ka'ee jira? Faranjoota duukaa amma sirbuutti ka'ee jira jechaadha. Kilippii kana 2015 hojjete jechaadha akka biyya keessaatti. Baay'ee kilippii baay'ee ilaalamedha. Kilippii baay'ee fudhatamummaa argatedha. Argaa jirtu akka jirutti dhannisaa akka jiru taatoodha. Artistii kanarraati. Namoonni maal baratanii? Dhaloonni ol adeemaan maal barate? Maal dhaale? Biyya keenya irratti dha'ichiin dhufa yoo ta'e sababa artistoota kanaadha jechaadha. Yoo irraa deeban irraa deebu yookiin irraan deebanii yookiin immoo biyya keenya keessatti wanta akkasii babal'isuu hin dhiisanii. Miidiyaa gurguddaa taasaa jira waa'ee artistoota kana. Miidiyaan akka Abiyyi Ilmaa hedduutu jira jechaadha. Hedduutu hojjechaa jiru waa'ee namticha kanarratti. Marataa Haabis yeroo hedduu irra deddeebi'ee barsiisee jira. Irraa deebaa jedhee jechaadha. Silaa qubni tokko gaafa madaa'u kutee hin gatu namni maal godhee deeffata? Dhidhiibbatee deeffata. Kanaafuu kun akka dubbii Ameerikaatti dha'ichi guyyaa ammaa dhufee jiru argaa jirtu. Hanga lafti dho'ee gad liqimsuutti amma abiddi samaa irraa gad roobutti gahee jira.
Warroonni akkasii kan isaan ga'an akkuma macaafni jedhu sababa nama tokkoof addunyaan fayyuu hin dandeessi, sababa nama tokkos baduu hin dandeessi. Tarii karaa kanaa waaqayyo nu hin balleessin, warroota kanaa ilaalee nu hin balleessiniin jedhan akka kootti. Kanaaf keessumatti egaa artistiin kun akkuma namoota gaggeessota guyyaa darbee keessatti isiniif haasa'e akkuma Liyoonel Meesii fa'aa akkuma Mbappee fa'aa jechaadha. Akkuma Kiliyaan Mbappee maalummaa isaa ibsaa jira, eenyummaa isaa ibsaa jira. Ani kanan hordofaa, amantii kanan geggeessa, amantiin kun naaf ta'eera kan jedhudha jechaadha kan inni of ibseeti wanta kanaan ba'ee mul'ataa jiru. Nama keessatti illee hiriyoota isaa bukkeetti illee maalummaa isaa jabeessee ibsaa jira jechaadha. Kanaaf amma dandeessanitti namoota akkasiirraati of eeguu, of qusachuu, gochaa isaan kana raawwatan raawwachuu dhiisuu. Yeroo darbee viidiyoo isinitti agarsiiseen jira. Mallattoo quba kana qofarra deddeebanii footoo ittiin ka'uutiin hafuurri sun namatti seenaa jira jechaadha. Kan isinirraa eegamu taatoo dhiisuu tokko, taatoo dhiisuudhaan lammaffaa immoo mallattoo kanaan suura ka'uu dhiisuu. Kanaan of eeguu dandeessu. Hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Obbolootan keessaniif sheerii godhaa. Laayikii godhaa. Irraa baratamuu qaba. Kun namoonni mallattoo kanaan ka'an dhiibbaa guddaatu isaan irratti gahaa jechaadha. Akka abbootii amantiitti kan darbaa jiru jechaadha. Akkuma argitan qeessi Henook irraa ilaaltaniitu ta'e, barsiisaa Malaaka Mankiraat Mammir Girmaa irraa ilaaltaniitu yoo ta'e, Mammir Tasfaayee irraa ilaaltaniitu yoo ta'e, dhageeffatanii jirtu yoo ta'e jechaadha. Maaltu jira yoo jettanii mallattoo kana raawwatina. Mallattoo kanaan gaafa isaan akkas godhanii wal qaban quba kanaan ka'anii warroota taatoo kana fayyadamanii mul'atanii na jaallataniiru. Ofiisaa na barbaadan jedheeti manfasiin naqeerra buufata jechaadha. Hafuurri gaafa irra buufate hafuurri hafuuradhaa hafuuratti hin baacamu, hin qalladamu. Kanaafuu keessaa ba'uun hin ulfaata. Kun karaa maalii dhufaa? Taatoo mallattoo kanarra deddeebanii yaaluu. Kanaaf artistiin Gi'ees Lij Mikaa'el amantii kana hordofa jechuun wanta baay'ee nama qaanessuuf, wanta baay'ee waaqa duukaa walitti nama buusudha jechaadha. Kanaaf artistoonni keenya irraa deebi'aa. Itoophiyaawwiidhasin safuu qabdu, uummanni safuu qaba, aadaa, duudhaa mataa isaa qaba. Kana gootaniif bu'aa tokkoon argattanii mootummaan waaqayyoo dhiyaattetti gaabbii galaa deebi'aa, irraa deebi'aa. Kanaaf hordoftoonni kamiyyuu kana jechaadha raawwachuu hin qabdanii. Ilaaltanii suura akkasiin ka'uu hin qabdanii. Artistiin kun yeroo inni itti namoota bebbeekamoo, sirbitoota bebbeekamoo addunyaarra jiran duukaa suura ka'u, soorata garaagaraa fayyadamu argitu. Yeroo darbee akkuma kana Riimaa duukaa Itoophiyaatti konsertiin ta'uuf jennaan irraa kaasanii jiru. Riimaan eenyu? Riimaa duukaa irra akkamiin suura ka'ee jira kan jedhuuf akkuma argitan kana jechaadha. Riimaan kana jechaadha. Riimaa waliin suura yeroo inni ka'ee argitanii jirtu. Kanaaf Riimaa duukaa akkasiin suura ka'ee jira. Riimaan eenyu? Kana fakkaata. Riimaan sirba adda ta'e baasee kan jiru jechaadha. Yeroo darbe konsertii Itoophiyaa taatoo jennaan mormii meeqaan, olola meeqaan qeesonni irratti ka'anii mormanii jiru. Deebee jira inni. Kana boodas hin mormina. Miidiyaa kana sabiskiraayibii gochuun dagatina. Lij Maayik irraa deebii waaqayyo irraa si haa deebisu. Dogoggortee yoo ta'e si haa barsiisu. Laayikii godhaa, sheerii godhaa. Barnoota itti aanuun amma ol agarrutti turtii gaarii. ስሙሎ መዳዬ ክብሮ ተከብሮሎ